Thank you very much. My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at NASA and our brave. Tiraamp dhibbachuun miidiyaa hawaasaa isaa Xuruuz sooshaal irratti akeekkachiisa dhumaa kenneem. Yoo Kibxata galgala duraam Hulaa Hormuz banuu baattan warshaalee boba'aa fi riyaaktaroota keessan hundaa ni barbadeessinaam. Boba'aa keessanis ni to'annaam jiraam. Garuu Teeraan irraa deebiin dhufeem kan nama naasisuudhaam. Wiirtuun ajajaa waraanaa kaatama Al-Anbiyaa akeekkachiisa Tiraamp kanaam Qoccolloo Daa'immaniitti lakkaa'eem. Yoo sitti deebitaniim bu'uuraalee misoomaa tuqxan nuti ammoo sadarkaa taanutti ceenaam. Deebiin keenya inni dhufuum isa duraanii caalaam guutummaatti barbadeessaafim bal'aataam jechuun labsee jiraam. Kufaatii tarsiimoo Tiraamp sirna Ayatollah kuffisuurraa gara Hulaa Hormuz bansiisutti ce'ee dabalateem dhaadannoo gama lamaaniin dhaga'amaa jiruum bal'inaan ni madaallaam. Tiraamp namichi waraana kanaam daqiiqaa muraasa keessatti xumuruu nan danda'a jechuun of jajuum tarkaanfii seenaa dhala namaa keessatti waggoota 80 hin fudhatamne tarkaanfii Niwukilaraan fudhachuu danda'a sodaa jedhutum masaraa White House keessaa maddeem addunyaa raasaa jiraam. Dhuguma Tiraampiin Niwukilaraan Iraaniin haleeluuf qophiidhaam gaaffii jedhum ragaa ogeeyyeem bal'inaan ni dhageessum. Oduun har'aa Ebla 2026 tika basaasummaa Koriyaa Kibbaarraa beem addunyaa warra dhiyaam gammachiisuuf kan yaadamedha. Koriyaan kaabaa michuu ishee Iraan irraa fagaachaa jirti. Waraana kana keessatti harka ishee sassaabbatteetti jedhan. Ragaan isaan dhiyeessan maal ture? Dhuguma michummaan dhiigaa Koriyaa kaabaa fi Iraan dhaabbatee jira laata? Iccitii soba kana kuffisuun yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessuun qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka goof like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Iran, listen to me very carefully. You think your actions in this conflict won't have consequences beyond your borders? Think again, because right now, oil prices are swinging wildly. Bismillahirrahmanirrahim. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راه. Magaalaa Washington keessatti Pirezidaantiin daldalaa ofiin jedhuun Doonaald Tiraamp waraana Baha Giddu-galeessaa akka daldalaa riil isteetii tokkotti herregee ture. Yeroo waraanni dheekkamsa seenaa eegaluun Tiraamp uummata addunyaa fi deeggartoota isaa fuuldura dhaabbatee kaayyoon keenya guutummaatti mootummaa Ayatollah kuffisuun piroojeektii Niwukilaraa daaraa gochuu fi uummata Iraaniif bilisummaa fiduudha jechuun dhadatee ture. Garuu waraanni ji'a tokkoo fi walakkaa erga guutee booda Tiraamp abjuu isaa isa guddaa sanaan hirdhisee gaaffii baay'ee xiqqoom garuu ulfaataa tokkootiin gadi bu'ee jira. Innis Hulaa Hormuz qofa nuuf bana. Maaltu uumame? Akkamitti biyya addunyaa irratti humna waraanaa fi dinagdee isa guddaa qabdu biyya waggoota 40f uggura jala turtee kadhachuu eegaltee mee kufaatii tarsiimoo Tiraamp dandeettii ofirraa ittisuu Iraan gadi fageenyaan xiinxallu. Iraan yeroo Ameerikaa fi Israa'el xiyyaara ammayyaawaa B2 fi F-35 fayyadamanii samii isheerraan boombii roobsan harkaa marattee lafa jala hin dhokanne. Tarsiimoon asymmetric warfare yookaan waraana madaallii hin qabne fayyadamte. Tarsiimoon kun bakka diinni cimetti loluu dhiistee bakka diinni laafuu fi baay'ee dhiphatuun rukutuudha. Iraan Hulaa Hormuz bakka guyyaatti boba'aan addunyaa harki 5ffaan irra darbuun guutummaatti cuftee dooniiwwan daldalaa 2,000 ol bishaan sanarratti uggurtee jirti. Kun Ameerikaadhaaf qofa osoo hin taane addunyaa guutuuf dhukkubbii onnee ture. Gatiin boba'aa samii tuqee gabaan aksiyoonaa addunyaa jeeqame. Tiraamp namichi dinagdeen biyyaa filannoo kootiif utubaa kooti jedhu yeroo sirna addunyaa diigamuun obsaa fixate. Kufaatiin tarsiimoo isaa inni jalqabaa asitti mul'ate. Inni mootummaa kuffisnaa jechuun lola jalqabee Iraan ammoo dinagdee keessan kuffisna jechuun hulaa cufatte. Dhumarratti dinagdeen Ameerikaa waraana sana baachuu waan dadhabeef Tiraamp ajandaa isaa xiqqeessuuf dirqame. Tiraamp dhiphatee miidiyaa hawaasaa isaa Xuruuz sooshaal irratti akeekkachiisa dhumaa kenne. Yoo Kibxata galgala duraam Hulaa Hormuz banuu baattan warshaalee boba'aa fi riyaaktaroota keessan hundaa ni barbadeessina. Boba'aa keessanis ni to'anna jedhe. Tiraamp Kibxata Gurraachaan fidaa jechuun doorsise. Garuu Teeraan irraa deebiin dhufee kan nama naasisuudha.
wiirtuun ajajaa waraanaa kaatama Al-Anbiyaa akeekkachiisaa Tiraamp kanaam Qoccolloo Daa'immaniitti laqqa'ee yoo asitti deebitanii bu'uuraalee misoomaa tuqxan nuti ammoo sadarkaa itti aanutti ceenaa deebiin keenya inni dhufuun isa duraanii caalaa guutummaatti barbadeessaa fi bal'aataa jechuun labsi. Majid Takat Ravanchin ittaanaan ministeera dhimma alaa Iraan dabalataan Tiraamp doorsisaa kanaam haadhaabuun deebiin keenya saffisaa fi murteessaa ta'a jedheen. Iraan Hulaa Hormuz cufuu qofaan hin dhaabbanne. Yeroo Ameerikaan Iraanin rukutuun Iraan ammoo biyyoota galoo galaana Arabaa kanneen buufata waraanaa Ameerikaa keessummeessan Saudi Arabiyaa, Imaareetii fi Bahareen irratti misaayilaa fi diroonii roobsitee jirti. Kuni Tiraampiif ergaa guddaa qaba. Yoo itti nu rukutee nuti ammoo michoota keenya warra daldalaa boba'aatiin addunyaa sooran kanaa walitti goomna. Biyyoonni Arabaa warri duraan Iraanin haleelaa jechaa turan yeroo warshaaleen isaanii gubatuun Waashingitanitti iyyanii maaloo waraana kana dhaabaa jechuu eegalan. Tiraamp ammaa qarqara hamaarra dhaabbatee jira. Yoo waraana itti ufeem bu'uuraalee Iraan barbadeessee Iraan ammoo boba'aa galoo galaana Arabaa hundaa ibiddaan gubdi. Gatiin boba'aa addunyaa ni dhu'a. Dinagdeen Ameerikaa ni kufa. Yoo harka kenne ammoo pirezidaantii Iraanii mo'amee jedhamee salphata. Iraan teekinooloojiin Ameerikaa caaluu baattus ji'oogiraafii fi tarsiimoo madaallii dhabeessa yookaan asimeetirik istiraateejii fayyadamtee Ameerikaa hudhuu dandeessee jirti. Mootummaa kuffisnu malee hin deebinu jedhanii kan seenan har'a maaloo galaana qofa nuuf banaa jechuun kadhachaa jiru. Waraanni kun lola meeshaa qofa osoo hin taane lola sammuu fi dinagdeeti. Har'a addunyaan Tiraamp Kibxata Gurraacha sana fidamoo Teeraan boba'aa addunyaa guutummaatti gurraachessitii jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Addunyaan martiin guyyaa boruun Kibxataa Ebla 7 ija sodaa fi raafamaan eegaa jirti. Sababiin isaa tokko qofa Tiraamp namichi waraana kana daqiiqaa muraasa keessatti xumuruu danda'a jedhee of jajuun tarkaanfii seenaa dhala namaa keessatti waggoota 80 hin fudhatamne tarkaanfii niwukilaraa fudhachuu danda'a sodaa jedhutu masaraa White House keessaa maddee addunyaa raasaa jira. Mee dhiphinaa fi muddama siyaasaa waraanaa fi teekinooloojii kana ija ogeeyyii fi seenaatiin gadi fageenyaan haa xiinxallu. Nikolaayi Sokov hayyuun gameessi wiirtuu Viyeenaa akeekkachiisa lafee cabsu tokko addunyaaf kennee jira. Haalli keessa jirru kun waraanaa idilee miti. Wiirtuuwwan niwukilaraa Iraan gadi fageenyaan lafa jalatti waan ijaaramaniif boombiin idilee isaanii barbadeessu. Tiraamp yoo wiirtuuwwan kana dhabamsiisuu barbaade filannoon inni xumuraa dho'insa niwukilaraa xiqqaa fayyadamuu ta'uu danda'a jedhee jira. Kun ergaa sodaachisaadha. Garuu Sokov yaada kana ofuma isaatiin deebisee fashaleessee jira. Sababiin isaa yoo Ameerikaa yookaan Israa'el meeshaa niwukilaraa fayyadamanii saanduqni xumuraa ni banama. Bara 1945 waraana addunyaa lammaffaarraa eegalee Hirooshimaa fi Nagaasaakii booda biyyi tokkollee lola keessatti niwukilaraa fayyadamtee beektu. Yoo Tiraamp sarara kana cabsee addunyaan guutummaatti gara sirna dhablummaatti deebiti. Raashiyaan, Chaayinaa fi Paakistaan hundi isaanii sababa meeshaa kanaa fayyadamuu argatu. Kun ammoo injifannoo waraanaa osoo hin taane sirna addunyaa ajjeesuu ta'a. Mee gara Iraan haa deebinu. Maaliif Tiraamp dhibbatee tarkaanfii akkasii yaadaa jira? Dhugaan lafa jiru Iraan bakka murteessaa irra geessee jirti. Akka gabaasa dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa bara 2025tiin Iraan yuuraaniyeemii 60 qulqullaa'e kiloogiraama 440 ol kuufattee jirti. Kana jechuun yoo murteessite Iraan torbanoota yookaan ji'oota muraasa keessatti boombii niwukilaraa hojjechuuf meeshaa dheedhii guutuu qabdi jechuudha. Kuni peentagooniif abjuu halkanii hamaam isaaniif dhugoomudha. Seenaa duuba deebinee yoo ilaalle rakkoo kana hundaaf qaamni itti gaafatamu Tiraampiidha. Bara 2015 yeroo pirezidaantiin Obaamaa waliigaltee niwukilaraa Iraan waliin mallatteessu Piroojeektiin Iraan guutummaatti to'annoo fi ijaam dhaabbataan nisaam atoomikaa idil addunyaa jala ture. Tiraamp bara 2018 kuni waliigaltee gowwaatti jechuun of tuulummaan yeroo keessaa ba'u. Iraan ija addunyaa jalaa miliqxee kaameraa to'annoo caccabsitee qulqullina yuuraaniyeemii 300 irraa gara 160tti ol guddistee. Har'a addunyaan Iraan lafa jala maal hojjechaa jirti gaaffii jedhuuf deebiin qabdu. Dukkanni kun ammoo sodaa Tiraamp dachaa godhee jira. Tiraamp har'a bitaa fi mirgaan hudhamee jira. Gama tokkoon Kibxata boruu boba'aa Iraan nan to'adha jechuun adatee. Gama kaaniin ammoo Iraan Hulaa Hormuz cuftee daldala addunyaa cuftee jirti. Tiraamp mootummaa kuffisa jedhee waraana kan eegalee amma garuu maaloo mariitti deebinu jechaa jira. Inni daldalaa waan ta'eef waraana kasaaraa kanaa karaa nagaatiin xumuruuf tooftaa dhiibbaadhumaa fayyadamaa jira. Yoo as hin taane niwukilaraan isin rukunna jechuun Iraan akka harka kennitu sodaachisuuf yaalii xumuraa gochaa jira.
garuu Iraan ni sodaatti. Gaaffii jedhuuf deebiin isaa lakkiidha. Iraan yoo wiirsuun niwukilaraa keenya tuqxan nuti ammoo buufataalee Ameerikaa fi warshaalee boba'aa galoo galaanaa Arabaa daaraa goona jechuun misaayila ishee qopheessitee jirti. Kuni madaallii sodaati. Walumaa galatti halkanarraa fi boruun addunyaa kanaaf yeroo qormaataa isa guddaadha. Tiraamp of tuulummaa isaa liqimsee mariitti deebi'amuun gowwummaa seenaa hojjettee dhoo'insa niwukilaraatiin addunyaa dukkana keessa galcha. Iraan hoo Hulaa Hormuz jabeessitee cuftee Ameerikaa jilbeenfachiiftumoo marii eegalti. Waraanni kun amma waraana taankii fi xiyyaara osoo hin taane waraana eenyutu harka kennaa ta'ee jira. Addunyaan hafuura qabattee boruu barii maaltu akka uumamu eegaa jirti. Samii dukkanaa dhiphina addunyaa kana jalatti baha giddu-galeessaa ibiddaan yeroo gubattu iji basaastota Ameerikaa fi Koriyaa Kibbaa gara baha fagootti masaraa cufaa Pyongyaangitti xiyyeeffatee jira. Oduun har'aa Ebla 2026 tikaa basaasummaa Koriyaa Kibbaa irraa ba'e addunyaan warra dhiyaa gammachiisuuf kan yaadamedha. Koriyaan kaabaa michuu ishee Iraan irraa fagaachaa jirti. Waraana kana keessatti harka ishee sassaabbatteetti jiran. Ragaan isaan dhiyeessan maal ture? Waraanni guraandhala 28 erga eegalee Koriyaan kaabaa meeshaa waraanaa gara Iraanitti hin ergine. Du'aa Ayatollah Ali Khamenei ilaalchisee gadda ifaa hin ibsine. Akkasumas hoogganaa haaraa Mujtabaa Khameneef ergaa baga gammadanii hin ergine kan jedhudha. Garuu dhugaan gabatee siyaasaa addunyaa irra jiru waan basaastonni Koriyaa Kibbaa fi masaraa White House hawwan kanaan guutummaatti faalaadha. Kuni dadhabinaam osoo hin taane tapha siyaasaa isa sadarkaa fiixee Kim Jong Un taphachaa jirudha. Iccitii fi seenaa dhokataa michummaa dhiigaa biyyoota lamaanii kana haa ilaallu. Tikni basaasummaa warra dhiyaa waan tokko dagatee jira. Michummaan Teeraanii fi Pyongyang michummaa xalayaarraa yookaan faayidaa yeroo gabaabaa irratti hundaa'e miti. Kuni michummaa dhiigaati. Seenaa duuba deebinee yoo ilaalle bara 1980 keessa yeroo addunyaan dhiyaa fi baha tokko ta'uun waraana Iraanii fi Iraaq keessatti Saddam Husseinin gargaaranii Iraanin lafarraa quuf yaalan biyya addunyaarraa ija jabeessitee Iraaniif harka diriirsitee tokko qofa turte. Isheenis Koriyaa Kaabaadha. Yeroo sana Koriyaan Kaabaa misaa'ilota iccitii fi meeshaalee waraanaa xiyyaaraan feetee Teeraaniif ergite. Michummaan kun achitti hin dhaabbanne. Misaa'ilonni har'aa samii Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa rukutaa jiran hundeen teeknooloojii isaanii eessaa dhufe jettanii yaaddu? Misaa'illi Shaab Sirim inni beekamaan fooyya'insa misaa'ila Koriyaa Kaabaa noodongirraa kan dhalatedha. Saayintistoonni waraanaa biyyoota lamaanii waggoota 40f lafa jalaan iccitii walii qoodaa turan. Har'a yeroo Koriyaan Kibbaa Kim meeshaa waraanaa Iraaniif hin ergine jedhu dhugaan lafa jiru kan nama dinqisiisudha. Iraan har'aa meeshaa dhiyeessii alaa eeggachuu hin barbaaddu. Teeknooloojiin durumaan darbee jira. Warshaaleen misaa'ilaa lafa jalaan ijaaramanii jiru. Iraan ofii isheetii of dandeessee jirti. Kim Jong Un yeroo kana beekuun maaliif meeshaa ergee ija Ameerikaa ofitti waamaa jechuu danda'a. Taphni siyaasaa inni jabaan asitti dhufa. Pirezidaantiin Tiraamp namichi madaallii hin qabnee fi of tuulummaan guutame. Tiraamp Iraanin barbadeesseera jedhee yeroo dhaadatu Kim Jong Un callisuu filatee sababiin isaa caamsaa dhufu kana walgahii seena qabeessaa Tiraamp fi pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping gidduutti godhamutu jira. Kim Jong Un pirezidaantii Tiraamp waliin daandii dippiloomaasii haaraa banuuf callisaa tarsiimawaa filatee jira. Yeroo Chaayinaa fi Raashiyaan ibsa aarii fi mormii baasan Koriyaan Kaabaa ibsa laafaa kennite. Kun Ameerikaa gowwoomsuufi Tiraamp Kim na sodaateera Iraan irraa fagaateera jechuun akka of jaju gochuufi garuu haguuggii kanaan duubatti Koriyaan Kaabaa misaa'ilaa ardii qaxxaamuraa isa haaraa kan boba'aa jabaan hojjetuufi dachee Ameerikaa daaraa gochuu danda'u eenya kana yaaltee jirti. Kuni maaliif ta'e? Ameerikaan nagaan mari'achuu yoo barbaadde nan callisaa garuu yoo na tuqxan dachee keessan niin bobeessa jechuufi. Iraan ofii isheetiif tapha kana sirriitti beekti. Waraana madaallii addunyaa kanaa keessatti michoonni hundi dirree waraanaa irratti qawwee dhukaasuu hin qaban. Tokko dirree irratti diina yeroo dhiigsu inni kaan ammoo dippiloomaasii fi dhiibbaa xiinsammuutiin sammuu diinaa burjaajessa. Koriyaan Kaabaa gaddaa Ayatollah Khameneef hin ibsine yookaan Mujtabaa Khameneen baga gammadee kan jedhu gowwummaa dippiloomaasii lixaati. Biyyoonni kun lamaan ija miidiyaa addunyaa fi Tiwiitara irra taa'anii dhimma isaanii hin xumuran. Ergaan isaanii inni dhugaan xiyyaarota dhoksaatiin koodiiwwan waraanaa iccitii fi saayintistoota wal jijjiiruun raawwatama. Walumaa galatti waan addunyaan amma argaa jirtu gargar ba'iinsa osoo hin taane tapha tarsiimoo isa jabaadha. Iraan baha giddu-galeessaa keessatti qabsoo ishee hojiirra oolchiti. Of tuulummaa Ameerikaa fi Israa'el lafatti rukutaa jirti. Koriyaan Kaabaa immoo Eeshiyaa bahaa keessatti callisaa tarsiimoof fayyadamti. Dhoksaatti humna niwukilaraa ishee fiduutti jirti. Yeroo Tiraamp Kim gara koo dhufee jechuun gowwamu Kim Jong Un dhugaatii isaa dhugaa
tapha siyaasaa kanaa kolfaan xumuraa jira. Bichummaan dhiigaam Soba miidiyaatiin hin diigamuun. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.